Tigraay naannawaa daangaa Amaaraa fi Tigraayitti waraana bifa haaraan eegalan jechuun mootummaan Itoophiyaa himate. Waraana guyyaa roobii bifa haaraan eegale kana dursee kan himate garee TPLF ture. Itti aansuun mootummaan federaalaa Itoophiyaas waraanicha kan eegale garee TPLFidha jechuun ibsa baase. Gabaasa dabalataa qabna. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen guyyaa roobii barii sa'a 11 irratti humnoonni TPLF adda waraanaa gama bahaan Bisoobar, Zoobilii fi karaa Takulash haleellaa bananiiru jedhe. Himannaan mootummaa kun kan dhaga'ame har'a ganama TPLF humnoonni mootummaa waraana bal'aan irratti eegalan jechuun erga himatee boodadha. Humnoonni Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuu deeggarsa namoomaa ji'a bitooteessaa keessa labsamee ture cabsuu ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa ni agarsiisa. Waraana roobii ganama bifa haaraan eegalame jedhame kanaaf humnoonni lachuu gamaa gamana wal himachaa jiru. Mootummaan ibsa baasee kanaan humnoonni mootummaa haleellaa humnoonni TPLF irratti gaggeessan milkaa'inaan ofirraa qolachaa akka jiru beeksise. Yeroo dhiyoos jaleewwan isaa guutuu addunyaa keessa jiran bakka rafanii turanii dadammaquun isaanii duula waraanaa kana propoogaandaadhaan dabaaluuf kan kaayyeeffatedha jedha. Rakkoon guutummaa Itoophiyaa furmaata kan argatu karaa nagaa qofaanii kan jedhu ibsi mootummaa kun garichi jaallatees jibbees gara filannoo nagaatti akka dhufu gochuuf mootummaan tarkaanfii barbaachisu hunda ni fudhata jedheera. Lolli bifa haaraan eegale kun rakkoolee namoomaa duraanuu haalaan hammaataa ture caalmaatti rakkisaa taasisa jedhamee yaaddoo uumee jira. Torban darbee kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqamaa akka jiruu fi waraanni akka haaraatti eegaluu fi dubbiin jedhu dhaga'amaa tureera. Waraana waliin Itoophiyaa erga eegalee ji'oonni 20 ol lakkaa'aman kana xumuruuf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaaree qajeelfama marii araaraa kana laallatus qopheessuu ibseera. Dabalataan mootummaan humnoonni TPLF deeggarsa alaa argatan waliin ta'uun waraanichatti fufuuf fedha akka qaban agarsiisaa turan jedha. Mootummaan kanaa jedhu malee TPLF ulaagaawwan marii nagaaf barbaachisan lafa gochuun karaa nagaa xumuruuf fedha akka qabu ibsaa ture. Garuu TPLF marichi gamtaa Afrikaa caalaa jaarsummaa pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan akka geggeeffamu barbaadu. Naannoo Amaaraatti jiraataa magaalaa Qobboo kan ta'ee fi maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne ganamaa jalqabee dhukaasni dhagahamaa akka turee fi ammallee akka dhagahamu BBCtti hime. Sagalee meeshaa waraanaa gurguddaa dhageenye maalidha jennee yoo gaafannu warri TPLF dhukaasa akka galanii fi raayyaa ittisa biyyaa akkasumas humnoonni kaan ittisaa akka jiran dhageenye. Haala amma jiruun uummanni sochii guyyuu itti fufee jira. Iddoo lolli kun jalqabirraa namoonni gadhiisanii garana dhufan garuu amma yoonaan argine. Sagaleen meeshaa waraanaa garuu ammallee akkasumaan jira. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres oduun waraanni akka haaraatti dhalateeraa jedhu dhaga'amu hordofee qabbana buusaa jechuun waamicha dhiyeessan. I am deeply shocked and saddened. Oduu Itoophiyaatti waraanni akka haaraatti eegalame jedhu kanaan guddoo na'eera. Gaddeeras. Lammiileen Itoophiyaa dhalattoonni Tigraay, Amaaraa, Oromoo, Affaar guddoo miidhamaniiru. Atattamaan waraanni kun akka dhaabbatuu fi mariin nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti akka itti fufu cimseen waamicha dhiyeessuu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun uummata deeggarsa isaan barbaachisuuf ulaan deeggarsaa akka jiraatuu fi tajaajiloonni bu'uuraas bakkatti akka deebi'aniif wabii guutuun akka jiraatu waamicha dhiyeessa. Kun kanaan osoo jiru mootummaan Itoophiyaa xiyyaara meeshaa waraanaa kaaba Itoophiyaa bakka qaamoleen wal waraanan lamaan jiranitti osoo balali'uu rukutee kuffisuu hime. Haa ta'u malee abbaa xiyyaara kanaa maqaan dhoofne qaamni walabaa dhimma kanarratti waan jedheen qabu. Bakka xiyyaarri dhahamee buufame irratti gabaasota wal dhahantu bahaa jira. Gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmed obbo Redwaan Hussein xiyyaarri kun kan diinota Itoophiyaa jechuun Twiitara gubbaarratti barreessaniiru. Obbo Redwaan xiyyaarri meeshaa fe'ee dhufe Maqaleetti osoo buusaa jiru rukutamuu barreessan. Miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa jeneraala waraanaa Itoophiyaa waabeffate garuu daangaa qilleensaa Sudaanii gara daangaa qilleensaa Itoophiyaa yeroo seenu rukutamuu ibse. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbiin xiyyaara meeshaa waraanaa fe'ee rukutanii kuffisuu kijibaa jechuun Twiitara gubbaarratti barreessaniiru. Akka gabaafametti xiyyaara kana kan rukute humna qilleensaa Itoophiyaadha. Tajaajilli oduu Itoophiyaa Meejar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalee waabeffachuun akka gabaasetti xiyyaarichi naannoo Humaraatti kibxata galgala sa'aa 4 irratti rukutamee kufe.
Dubbiin kun gama bakkeewwan kibba Tigraay fi kaaba naannoo Amaaraa daangessanitti lolli haaraa